waa'ee talaalliiti. Talaalliin kun abdii namaaf kennee jira. Abdiin kun egaa akkuma jirutti ta'ee garuu of eeggannoo barbaachisu mala dhibee kana namarraa ofirraa ittisuun barbaachisu kana dhiisuun dagachuun irra hin jiru. Yaaddoo qabnutti hin deemna. Garuu waa'ee talaallii kanaa tarii gabaabsiiti. Talaalliin kun kan akkamiiti? Abdiin isaa maal fakkaata? Kan jedhu irratti mee haasofna Dr. Amaanuel. Tole ulfaadhu Dr. Masfin. Baay'ee yaada gaariidha. Amma gara talaallii kanaatti yeroo achi as dabarree haasofnu mee maa inni talaalliin isa jedhu xinnoo ishee dura lafa kaa'uun barbaada. Talaalliin kana dura seenaa keessatti maal fa'aa hojjetee darbe jennees xinnoo ishee ilaaluun gaariidha. Talaalliin namni tokkotu dhukkuba tokkoon hin qabamin dura waan dhukkuba sana fakkaatu nana namaatti gashuudhaan akka namni suni namni isaa dhukkuba sana ofirraa eegu gochuudha. Fakkeenyaaf uummati keenya hundumtuu kan inni beeku talaallii pooliyoo beekaa. Warri immoo umuriin immoo xinnoo achi fagaate immoo talaallii small pox yookiin fanxaaxaa jedhanis warri beekan jiru. Fanxaaxaan ergi biyya lafaarraa badee waggaa dheeraadha. Pooliyoon yeroo baay'ee biyya keessa yeroo turre hundumti keenya irratti hirmaanneera jedhee yaada. Pooliyoon har'a biyya lafaarraa badeeti jira. Maaliif biyya lafaarraa bade pooliyoon? Gatii nama hundumtuu talaallii isaa fudhateef. Achi as deemnee yeroo ilaallu maa inni talaalliin kun iddoo meeqatti ramaa? Attamitti hojjetaa isa jedhu xinnoo ishee ilaaluun gaariidha. Talaalliin tokko tokko dhukkubichuma fuudhaniiti dhukkubicha vaayirasii sana ajjeesu. Vaayirasii sana ajjeesaniiti nana namaa keessatti gashu. Inni kuni maayidhamaa talaalliin kuni inactive warra ta'anidha. Kan biraa immoo talaallii sana fuudhaniiti dhibbaa dhibbatti ajjeesanii laaffisaniiti nana namaatti gashu. Isni kun immoo life attenuated vaccine warra jedhamanidha. Talaallii warra akkasii kanaa fudhachaa turre. Pooliyoonii yoo yaadattanii inni karaa inni isaan marfeedhaan laannu suni inni isa inactiveedha. Inni immoo afaan ijoolleetti cobsaa turre. Inni immoo life attenuatedidha. Pooliyooma sana fuudhanii laaffisaniiti. Talaalliin kan biraan immoo vaayirasii sanattis hin bu'anii hin ajjeesanis hin laaffisanis genetically vaayirasii sanarraa vaayirasiin suni yeroo namaatti galu isanni uumu sana bakkeetti isarraa injinerii godhanii nana namaatti gashuudha. Fakkeenyaaf talaalliin Koovid-19 vaaksiin inni dhufaa jiru kuni isa kana jechuudha. Vaayirasiis miti, koronaa vaayirasii miti, yookiin immoo du'aa isaas miti, laafaa isaas miti, irraa fuudhanii injinerii godhaniiti messenger RNA jedhama. Messenger RNA kuni yeroo genetic koodiidha afaan Oromooti maal akka jedhu hin beeku. Koodii kana fuudheeti pirootiinii irraa hojjeta, amino asiidii irraa hojjeteeti antiboodii irraa pirooduusii godha. Akkuma waan yeroo dhukkuba kanaan qabamaniiti dursee isa dhukkubi kun Koovid-19 kun yeroo nama qabu namni nama uumu talaallii kana namatti gashanii namni nama akka hojjetu gochuu jechuudha. Talaalliin akkasitti hojjetaman kun baay'ee miti. Fiildii baay'ee haaraas miti garuu talaalliin akkasitti qophaa'an kun baay'ina hin qabanii. Koovid-19 vaaksiniin haaraan kun yookiin talaalliin Koovid-19 kun akka kanatti isa qophaa'udha jechuudha. Egaa amma akka dhageenyutti kaampaanii lama kan talaallii kana qopheessee achi as dhiyeessaa jiru. Mootummaan Ameerikaa yookiin immoo FDA jedhanii Federal Drug Administration warri kana dubbii isaa kana ilaalanii laayisensii yookiin immoo akka inni qorichi kun uummata bira ga'u warra godhanii Pfizerii fi Moderna warra jedhaman kanaaf hojjetaa jiru. Pfizerii fi Modernaan kun talaallii akka lamatti hojjetan wal fakkaataa adda addasi. Lamaan isaaniiyyuu garuu FDAdhaaf dhiyeessaniiru. Pfizerii gaafa kamisa kana dhiyaateeti
uummatiyyuu onlaayinii lixee ilaaluu danda'a yeroo isaan waa'ee talaallii kana haasa'anii. Isa booddee yoo approved ta'e gaafuma kamisa kanaati kan inni approved ta'u. Yoo akkas ta'e torban dhufu keessa talaalliin kun Minisootaa jira jechuudha. Madernaan immoo kan Madernaan walga'iinsaa gaafa Desembar 17ti. Innis akkuma isa kan Pfizer kana gara fuulduraatti dhufee riisarchiin baay'een irratti hojjetamee independent group yookiin warra kaampaanii qorichaa kanaatu hin ta'in namoota kan biraa saayintistoota kan biraadhaanii riviiyuudii ta'eera garuu seeratti dhiyaatee akka bulchiinsa Ameerikaatti approved hin taane inni tokko torban kana keessa inni tokko immoo torban achaanu keessa ta'u jedhamaniiti eegamu. Kanaafiyyuu abdiin jira. Talaalliin kun dhufaa jira. Garuu waa tokko sodaan qabu abdii kana wajjin sodaan qabu maayinni biyya kanaafi amma kanaatti rakkina hin qabu garuu talaallii doozii miliyoona 20 duwwaadha amma kanii achi as dhufaa jiru saba Ameerikaatiif jechuudha. Saba miliyoonii 300 fi 20 fi miliyoonii 20 waayyuu jechuu miti. Kanaaf maal gochaa jiru eenyutu dura fudhata qoricha kana attamitti laannaa talaallii kana attamitti laannaa isa jedhu irratti haasa'amaa jira jechuudha. Jalqabaa namoota warra hospitaala keessaa hojjetan akka keenya hakiimoota neersota hospitaaluma keessaa namoota hojjetanii fi lafa namoonni neersing hoomii keessa namoota warra dudullooman warra dhukkubsatan warra eeganii fi namoota warra dudullooman kanaaf kennamaa jedhameeti kan eegamaa jiru. Namoonni kun namoota fayyaa waan fakkaatu irratti hojjetan Ameerikaa keessatti namoota miliyoonii 23tu jira jedhamee eegama. Kanaafiyyuu inni baachiin duraa kun namoota fayyaa fi waan kana irratti hojjetan iyyuu wal hin ga'u jechuudha. Garuu abdiin jiru kan Modernaas yoo dhufe Pfizeris yoo gadhiifame itti fufeenuma torbanii itti fufeenuma gadi dhufuu fi ji'a Juun keessa jechuun waggaan 2020 waggaa walakkaatti namoonni Ameerikaa hundumtu talaallii kan hin argatu jedhameeti kan hin eegamu. Kanaafiyyuu ammayyuu ji'a 6 oltu jira jechuudha namoota kana bira ga'uuf talaallii kana. Talaalliin kun immoo si'a tokko duwwaa fudhatama miti si'a 2 fudhatama. Si'a duraa fudhatameeti torban 3 torban 4 booddee immoo lammaffaa fudhatama. Egaa ilaalaa nama kana hundumaa waliin ga'uun tokko ta'ee nama kana hundumaarra immoo deebi'uun immoo loojistikiinsaa salphaa miti. Kanaafiyyuu isarrattis hojjetamaa jira. Nama kana hundumaa bira hin ga'a. Garuu ji'a 6 fudhachuu danda'a. Hamma ji'a 6tti kanaafuu maal gochuutu nurra jira inni jedhu isa silaatti nu deebisaa jechuudha. Maal gochuutu nurra jira? Of eeggachuutu nurra jira. Akkuma kana dura gochaa turre isa caalaa gara dhumaa geenye akka harka laannee fi isa caalaatti hamma talaalliin kun nama hundumaa bira ga'utti of eeggannaa gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Itti dabalee talaalliin kun akkuma jedhee qorannoo guddaa irratti geggeeffame garuu dhukkubni kun ergi dhufe waggaa tokko keessatti talaalliin yeroo baay'ee hin argamu. Talaallii hojjechuun waggaa dheeraa fudhata. Garuu koronaa vaayirasiin kun inni kun adda haaraa ta'u iyyuu malee jeenetik meekaappiinsaa duras kan saayintistoota biratti beekamu gatii ta'ee fi isarraa ekstraapoleetii godhanii beekumsa kuufamee ture isa duraarraa qaban irraa fuudhaniiti kan isaan talaallii kana hojjechuu danda'an. Egaa talaalliin kun yeroo kennamu rakkinni tokko kan inni jiraatu maayinni jalqaba yeroo fudhatanii iddoon isaa nama dhukkubuu danda'a. Nanna gubaa namatti fiduu danda'a namni tokko. Nanna gubaa kana talaalliitu natti fide moo Koovid-19 naqabe moo jedhee yaadda'uu danda'a. Kanaafiyyuu iddoon isaa dhiita'uu danda'a. Iddoon isaatii nama dhukkubuu danda'a. Namni tokko itti deebi'ee fudhachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Sodaa kanaan. Akka sodaan kanaa hin taaneefi nam hundumtuu talaallii kana yeroo fudhatan saayid effektiin isaa maal namatti fiduu danda'a isa jedhu baree gara
second round isa lammaffaa fudhatee akka dhibbaa dhibbatti of eeggatu gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kan biraa maaliin yeroo biyya keenya yaadnu waa'ee talaallii kana wajjin yeroo yaadnu xinnoo ishee ulfaataa waan kan inni ta'u loojistikii isaati. Talaallii kana kennuu fi temperature inni keessatti stored ta'u kan Pfizerii -70 degree centigrade. Kana jechuun yeroo gannaa jedha CDC'n yeroo gannaa isa antarkaatikaan qorru garasitti jechuudha. -70 bishaan kan hin cabbaa'u 0 degree centigradeetti isarraa ilaalaa gaa -70 iddoo kanatti stoorii godhanii biyya Itoophiyaa keessa fuudhanii deemuun hamma akka inni rakkisaa ta'u yookiin biyya Afrikaa keessa isin hundumtuu ilaaluu dandeessu. Kan Modernaa garuu -20dha, -20 degree centigradeedha. Inni kun manageableedha. Abdii namaa kenna. Isa kana gochuun hin danda'ama kan jedhudha kan jiru. Kan biraa waa'ee talaallii kanaa utuu hin fixin dura yeroo qorannaa godhanii talaallii kana namaa kennanii namoota warra talaallii kana fudhatanii duukaa bu'anii nama hundumaa irratti miti kan isaan qoratan. Namoota fayyaa, namoota adults, namoota ta'anii nama waggaan isaanii maybe 18 hamma 50 hamma 60 ta'uu danda'u gidduutti kan naxannaatame. Ijoollee xixinnoo irratti riisarchiin kun hin hojjetamne, dubartii ulfaa irratti hin hojjetamne, akkasumas immoo namoota warra dhukkubsatoo, warra dudulloomoo, warra nursing home keessa jiran irratti hin hojjetamne. Kanaafiyyuu yeroo talaala kana fudhatanii maal akka ta'u baay'een isaa hubannaa hin qabnu. Garuu emergency use authorizationidhaan kan inni gadhiifamu dhibbaa dhibbatti qoratamee nama hundumaatii fi seefiidha jedhamee miti. Garuu yoo qoricha kana gadhiifne yoo talaalii kana gadhiifne rakkina inni fidu caalaa waan inni benefitii isaa bu'aa inni fidutu caalaa jedhamee yeroo yaadamudha kan inni gadhiifamu emergency use authorizationidhaan. Kana jechuun qorannoon isaa isammaa caalaa itti fufa jechuudha. Side effect kan biraa qabaachuu danda'a. Garuu ganaa kan qoratamee bira ga'amuudha. Dr. Ammanuel achitti tun deemin dura mee gaaffii tokko deebisee irra deebi'ee si gaafachuu barbaade. Talaallii yookaan kittibaati kuni vaaksineeshiniin amma dhufaa jiru kuni kaampanii lamatu emergency authorizationidhaanii as fidee yoo approovii ta'ee nu bira ga'uuf deemaa jechuudha yeroo gabaabaatti. Garuu seenaa biyya kanaa yoo fudhannee ilaallee seenaa walqixxummaan turre warri gurraachaa shakkii qabu. Nuti egaa gurraacha namni tokko tokko gurraacha bitee kan dubbatus jira. Garuu nuti gurraacha keessatti saayikooloojii gurraachaas community sana keessa jirra waan ta'eef shakkiitu jira. Shakkiin maalinni qorichumti hojjetamaa jiru kuniyyuu nama miidhamoo attamii ummati fudhachuu qabamoo fudhachuu hin qabu kan jedhu. Even sarveen tokko godhamee ture. Ameerikaa nama baay'een 40% or something like that talaallii kan akka fudhanne dubbachaa turanii. Kanaaf talaalliin kun erga achi as ba'e immoo fudhachuu dhiisuun deciisioniin sun immoo maal irratti hunda'aa? Gorsa maalii qabda Dr. Ammanuel yoo talaalliin kun tarii tartiibaan dhufa jalqaba ogeessa fayyaa taansee namoota warra mana nursing home keessa jiraatan namoota vulnerable ta'anii garuu immoo akkana galutti ummata gurraacha racial ethnic minority warri ta'anii dhibeen kanaan baay'ee miidhamanii waan jiraniif isaanis akka priority kennamuu danda'a. Yoo tarii nu bira ga'ee borga nama kottaati fudhadhaa jedhanii talaallii kana hin fudhannamoo hin fudhannu gorsa maalii qabda mee itti dabalachumaan galatoome. Tole ulfaadhu Dr. Masfiin gaaffii baay'ee gaariidha. Akkuma beektanii kana dura rakkina biyya kana keessa tureenii namoonni maayinooritii yookiin warra gurraachaa sodaa guddaa qabu. Kan yeroo darbes akkasuma kaafnee haasofnee turre. Kun maaliif ta'ee wanti isaan irra gahaa ture waan baay'ee gatii ta'eef lafumaa ka'anii miti kan isaan kan sodaatanii historic background faaktii irratti hundaa'ee gatii jiruufi. Haa ta'u iyyuu malee har'aa talaalliin kun yeroo dhufu peeperii tokko ilaalaan ture sila fire department in New York City iyyuu harki caalu talaallii kana hin fudhannu
kan jedhan jiru. Warri gurraachaas akkasuma maayinooritiinis adii keessaallee kan talaallii kan kuni jeneetirikaalii injiinerdiidha. Chiippii wayiitu keessa jira. Ittiin kontiroolii nu gochuu barbaadu, ittiin moonitarii nu godhu, kanaafuu hin fudhannu warri jedhan jiru. Garuu karaa tokko yeroo ilaallu namoonni talaallii kana jalqaba fudhatanii health professionalsiidha. Utuun fudhatiin namaa kennuurraa fudhatanii namaa kennuuni caalaa akka namni suni poolitikaa amma jiru yookiin immoo conspiracy theory amma jiru tun ta'ini dhukkubsatoonni baay'een hakiimota isaanii yookiin immoo nama isaanii tajaajilu neersiisa ta'uu hakiimii isaanii hin amanu. Kanaafiyyuu hakiimii namni tokko ofii isaatii ergi fudhatee booddee yoo dabarsee yeroo dabareen peeshantii isaatii yookiin immoo dhukkubsataa sun ga'u yoo kenneefi xinnoo ishee konfidensii akka biildii godhaniif yookiin immoo akka xinnoo amananii fi gochuu hin danda'a jechuudha. Garuu wanti beekuun irra jiru seektarii soosaayitii keessa yeroo hundumaa hammi tokko jiru. Utuu warqeen lafa buufteeyyuu warqeen suni jala waatu jira. Kanaafiyyuu warqee kanarra hin ejjedhu warra jedhan gatii jiranii fi nama kana hundumaa amansiisuun hin danda'amu. Garuu akka saba keenyaatti hin ilaallee uummata keenya keessayyuu waa tokko individuaalii tokko nama tokko irraa silkiinis waan karaa adda addaa wanti nuyi dhageenyu ammayyuu shakkiin jira uummatuma Oromoo keessayyuu. Garuu talaalliin kun yeroo jalqaba hojjetamee gadhiifamu waliyyuu hin ga'u. Nama hundumaa fudhata gatii ta'eef. Kanaaf ergi nama hundumtuu fudhatee booddee nama konfiinsii gochuuf iyyuu yeroon isaa baay'ee waan jiraatu natti hin fakkaatu. Maaliif akka amma jirutti shoorteejiin gatiin hir'inni isaa guutuu gatiin taanee fi baay'inaan gatiin jiraannee fi namni baay'een gatii fudhatuu fi dhumarratti namni maajoritiin namaa innaa fudhatee herd immunity isa jennu yoo nama 100 keessaa namni 80 fudhatee dhukkubi suni namarraa namatti hin darbu achuma keessatti contained ta'ee hafaa jechuudha. Kanaaf nama karaa waldaas taanaan karaa adda addaa namatti himuun nama amansiisuun baay'ee barbaachisaadha. Garuu dura health professionalsiin gatii fudhatanii fi inni akka namni trustii developii godhu hamma tokko hin godhaa jedheen yaada. Ulfaadha. Tole galatoomii Dr. Amaanu'eel akkuma dubbatame Pfizerii fi Moderna waan isaan fidaa jiran kuni messenger RNA irraan ka'aa akkuma dubbatte. Messenger RNA kun immoo genetic materialii COVID-19 fakkaata. It's synthetic jechuudha. It's not a COVID virus sana miti. Kanaaf namni messenger RNA yookaan vaaksiinii kana fudhatee dhibee COVID hin argatu. By the way, namni baay'een hubachuu kan qabu COVID namatti hin fidu qorichichi vaaksiinichi. Garuu akkuma Dr. Amaanu'eel sirra dubbate traditionally talaallii yookaan kittibaata yeroo hojjetamu vaayirasii yookaan baakteeriyaas haa ta'u fuudhaniitu akka inni nama miine godhanii inactivate godhanii attenuate godhaniitu namaaf kennu. Isa qaamni namaa immoo akka waan infectionii sana godhateeni weerara sana ofirraati kaasaa jechuudha irratti qabsaa jechuudha basically. Garuu inni kuni messenger RNA kuni vaayirasii wajjin wal fakkaata. Garuu vaayirasiin suni irraa waan hin dhufneef jecha dhibee vaayirasii COVID namatti hin fidu. Kana jechuun garuu talaalliin kuni dhibee side effectii qaba hin qabu 100% waan dubbannu miti. Garuu harka 90 olii effective ta'ee namoota irraa akka namarraa ittisee dubbatama. Lammata immoo talaalliin kuni akkuma sila dubbatte loojistikii rakkina hiruu akkamittiin akka chain of cold chain kan jedhamtu jira. Qoricha kana erga oomishanii booda approvaaliin kun erga ta'e booda jechuudha. Provided amma approvaaliin iyyuu hin taane mootummaan biyya kanaa karaa FDA approve gochuu qaba. Erga approve godhee booda emergency authorizationidhaanii hirama. Isa booda immoo qorannoon itti fufaa jechuudha. Waa'ee qorannoo ilaalchisee egaa qorannoon kuni akka gaariitti mootummaanis FDAnis duukaa bu'anii waan hordofaniif jecha qoricha yookaan talaallii kana fudhachuun barbaachisaadha jechuudha yeroo taraan isaan ga'u.
Akkuma silaa Dr. Amaanuel dubbatee jalqaba irratti talaalliin kun kan inni kennamuu fi namoota warra kallattiidhaan dhibee warra Koovid-19 dhibamanii warra hojjetanii tajaajila fayyaa warra hojjetanii first responders akkasumas nursing home keessa warra jiraatanii fi namoota warra tasa dhibeen Koovid-19 kun isaan qabee isaan miidhuu waan danda'u kanaaf jechuudha. Lammata talaalliin kun yeroo achiitii gadi ba'ee uummata bira ga'uuf deemu dogoggora baay'eetu jira jechuudha. Dogoggorri baay'ee jiraachuu danda'a. Misconception akkuma sila dubbanne mootummaan biyya kanaa gurraacha akka namaatti ni ilaalu ture. Racial and ethnic minoritiin kun baay'ee tuffatamu turanii. Vaaksiinii yeroo tiraalii keessumaa kan namni akka talaalliitti namanne kan godhe tastiigii kan jedhamu riisarchii tokko ture. Yeroo kana rakkina guddaatu ture jechuudha. Utuu warra gurraachaa kanaa sirriitti ittiin mari'atanii qoricha kennanii fi dhibeen isaanii akka achirraatti riisarchiin akka godhamu godha. Kanaaf shakkiin jira. Shakkii kana balleessuudhaaf mee gara luba fiqiruutti dhufaa. Misconception sila dubbannes walitti cuunfitee nutti himuu dandeessa. Akkamittiin adrees goona. Qorichi kun yoo dhufe jalqaba ogeessota fayyaa bira gahaa isaan hin fudhatu. Namni baay'een hin fudhata jedhee amana. Maaliif qorannoo irratti waan murtaa'e waan ta'eef waanuma politikaalii miti jechuudha. It's not a political thing. Kanaaf namooti akka gaariitti hordoffii cimaadhaan randomized clinical trial kan jedhamu RCT trialidhaan gad dhufe. Kanaaf amma yoonaatti waan nageenyu waan gaariidha yoo uummata bira dhufe garuu dogoggora keessaa akka hin gallee fi mee luba fiqiru akkamittiin uummati akkamittiin akka kana accept akka godhe akkamitti fudhachuu qaba jennee akkamitti irratti hojjechuu dandeenya mee itti nu dabala. Baay'ee ulfaadhu Dr. Masfiini, Dr. Amaanuel baay'ee caa godhee akka nu galutti dubbateera. Jalqaba utuu hin dubbatin waa'een amma kan nuyi dubbachaa jirru namoota biyya Ameerikaa keessa jiran hundumaa fi namoota biyya adda addaa jiranitti dubbachaa jirra. Inni kun baay'ee wannoodha. Wanta yookaan congregationii nuyi tajaajilu yookaan keessa jirru yookaan immoo nama Minneapolis yookaan St. Paul jiru duwwaa isaa irra miti. Bal'ifneetu nama baay'eetirraa dhimma ba'aa jira jedhee yaada. Karaa tokko isin gargaarsa isin as Minneapolis keessatti St. Paul keessatti akkuma obboleessi koo obbo Yemaaneen dubbatee akka sabi keenya hin miidhamne karaa sana namoonni information argachuu danda'anii akka argatanii fi namni keenya karaa waldoota keenya keessa jiran baay'ee baraaramaniiru. Baay'ee Waaqayyo isin haa eebbisu jechuun jaalladha. Haa ta'u iyyuu malee isheen kun namoota baay'ee qabnu keessaa baay'ee muraasa waa'ee amantootaa nu haasofnu. Inni kun akka kanatti hubatamuu qaba. Inni lammataa dhimma walgahii wayii irra ture yeroo darbe gidduu kana waa'ee kittibaataa kana baay'ee dubbattaniittu Dr. Amaanuel baay'ee dubbatee baay'ee ifaadha. Isa irratti dabaluu barbaadee miti. Garuu waantu jira karaa adda biraa immoo riisarchiin kun iyyuu yeroo ta'ee diverse community considerii godheera. Namoota adda addaa considerii godheera jedhanii namoonni gaafataa turaniiru. Calluma jettanii nama argitan nama aksesiisaa qabdanii warrumaa adii irratti yaaltammoo kan gurraachis haala isaa wajjin genetic makeup isaa wajjin hin adeema isa jedhu laaltaniittu jennaan riisarchiin kun kan inni geggeeffame akka namoonni dhimma keessa beekan dubbatanitti diverse community irratti hojjetame. Diverse community irratti hojjetame isa kanaaf shakkiin karaa sana hin jiru kan jedhudha jechuun akka qaama gurraachaa badaan tokko adiin tokko miti miidhuun danda'a jedhu shakkii qabu isa waa'ee political intiniisaa duwwaatu hin ta'in. Karaa adda biraa biyya kana keessa FDA dhaa fi CDC dha kan irratti hojjetee cuunfee warra hojjetan sana onnoo godhee laayisensii godhu namoota responsible ta'an namoota itti gaafatama qaban adaraa saba kanaa fuudhan professionally namoota hojjetan baay'een isaanii namoota siyaasaan yookaan tiyoorii amma jiruun hojjetan ta'uu dhiisuu malu waan lubbuu namaatu barruu isaanii keessa jira. Kanaaf FDA'n akka overnight baasuu danda'a nama kittibaata hojjetu kittibaati tokko hojjetamee maka waggaa 20 qabamee taa'u jira. Kan inni karaa public health hubannaa isaa qabu kan waggaa 15-16 taa'ee tarree nammee FDA'n approve gochuu didee taa'u. Qorichi illee liqimsan illee akkasi. Qorichi baay'een illee approve ta'uu dhiisee kan karaatti rarra'ee hafe baay'eetu jira. Kan nama dhibu kan hubachuu qabnu ani biyya keenya keessa yeroo ture baadiyyaa keessaa kittibaata kana kan sombaa kan waan adda addaa
kittibaata baay'ee kennaa turre. Hunduma isaa shakkama ture. Ulfa namarraa baasee jedhameen shakkamaa, akka namni hin deenye godha jedhameen shakkamaa, kontiraaseeptiiviin akkasitti shakkamaa ture. Warri kittibaati umuriin isaa waggaa 84 ta'eyyuu har'ayyuu shakkamaa. Erga hojjetamee kittibaati waggaa 84 waggaa meeqa fixeyyuu har'ayyuu shakkamaa jira. Shakkii kana keessaa hin baanu. Garuu wanta amma fidan kuni namoonni dura fudhatan kuni namoota hakiimota, namoota mana qorichaa keessa hojjetanii waannoo ta'an isaanii riisarchii isa sanas keessa beekuu waan adda addaa siin dubbisuu namni mootu ilaaluuf hin ajjeesusi yooma gadi buunee iyyuu isaaniin erga fixeen fixa jechuudha. Kanaaf xinnoo isarratti xinnoo badaa hin sodaannu jechuudha. Amma xinnoo iyyuu waannoo ta'aneerra jechuudha. Namoota sanarratti hojjetan, namoota riisarchii isaa hojjetan, isarratti barumsa kan qaban, sab ispeeshaalaayizii kan godhan, hakiimota, namoota isarratti riisarchii hojjetan, saayintistoota dura fudhata sababii ta'eef laaboraatoorii keessa isaantu jira sababii ta'eef dhimmichi erga isaan fixeen fixa bilqaaxxii isaan biruma dhaabannee waraannanna sababii ta'eef qofaatti waraannatanii isa kanaaf wannoo gochuun baay'ee gaariidha. Uummati keenya wanti guddaan irratti xiyyeeffannaa godhatanii of eeggannaa. Ilaamma of eeggannaan baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee kittibaata isaa piraayimarii daaktarii keenyarraa adda baafannee bira teenyee ol gaafannee gaggaafannee fudhachuu dandeenya. Garuu qilleensa isaa ala jedhu kana dhannee nama gaafannee bira teenyu hin qabnu ofuma keenyaaf hakiimii taanaa jechuudha. Waa'een of eeggannaa baay'ee barbaachisaadha. Shakkiin jiru kuni jiraachuun isaa baay'ee gaariidha. Sammuu keenya hojjechiisa. Akka of eeggannu godha. Dhukkuba adda biraaf yoo aweerii akka taanu nu godha. Akka baay'ee dammaqnu iyyuu nu godha. Calluma jedhanii doofa'anii waanuma namni namitti kenne fudhachuurrayyuu akkasitti gochuun gaariidha. Garuu amantiin immoo keessa jiraachuun, walamanuun immoo jiraachuun, namni immoo namaa fi akkuma namni nama balleessuu danda'u namni muraasi, namni baay'een immoo namaaf yaada sababii ta'eef, namni baay'een immoo garaa namaa yaaduu qaba sababii ta'eef isa kana trust gochuun gaariidha. Tolaan amantiidhaan jiraataa jedha macaafa qulqulluurra. Waanuma nama miidhu calluma jedhaatti dirmaa jechootu hin ta'in namoota trust wal gochuun, walamanuun, waaqa kadhachuun, namnis namaaf gaarii akka inni yaadus immoo yaaduun baay'ee gaariidha. Shakkuun sunis immoo baay'ee wannoodha. Karaa adda biraa karaa waa'ee misconceptionii jedhu kana waa'ee talaallii ilaalchisee talaalliin kunii takkaa yeroo fudhatan haadhuma isaa koronaa namatti hin deebisuu kan jedhanii gaafatan jira. Inni professionaalii wanta deebi'uun irra jirudha. Karaa biraa immoo waa'ee namni horii godha, waa'ee horii isaallee horii godha. Akkani CDC irraa dubbise ammaaf wanti sun tola akka kennamuun jedha. Waa'ee horii, waa'ee inshuraansii si yaaddaa namni akka keenya namoonni miidiyaa bira dhanne waan nageenya jiru achumatti sodaatanii kan siree isaanii irratti du'an baay'ee jiru. Namooti waan adda addaa sodaatanii bor kana natti fiduu danda'a. Amma immoo amma na waraananii booddee immoo bara jireenya koo waanan kaffaleen finne natti fiduu danda'u beekamu kan jedhamu jira. Kanaaf wanta isaa qulqulleeffatameetu fudhatama. Ammaaf immoo kittibaati kun amma informationii qabutti sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. CDC irraa yeroo dhiyoo kana kan hin dubbise kittibaati ta'u kun tola kan jalqaba kennamu kan jedhu jira. Isa kanaaf hubannaan sila isiniin jedhan irraanfatinaa iddoo waa dhaga'an wangeeluma lallabuyyuu iddoon taanii dhageenyaan nama ajjeesa. Iddoon taanii dhageenyaan wangeeluchumtiyyuu akkaataa malee namni afaan nama keenyaan marzii ta'a. Ergaa hin taane taanaan, barumsa sobaa taanaan isa qabatamuu duwwaabne. Wanti ala jiru kuni wanti dhaga'an baay'ee nama psychologically, socially nama sodaachisuu danda'a. Qaamaanis nama sodaachisuu danda'a. Wanta kana kan irraa argachuu dandeenyu hakiimota keenya warra nu akkamanii, CDC warri dubbisuu dandeessa warra dhukkuba to'atanii, Department of Healthiin iddoo adda addaa jira warra dhaabbata fayyaa jedhanii isaan akka namaa galutti bullet pointiidhaan waan gochuun namarra jiru achirra kaa'aniiru. Wanta dhaqanii wanta riisarchii adda addaa godhame ilaa kana godhu kittibaatichis kana fakkaata isin immoo akka itti of eeddu kan jedhu jira. Namni hundumtuu yeroo argachuu dhiisuu ni danda'a. Kanaaf afaan fajjiin kun akkasittiin jira sababii ta'eef afaan fajjiin kun kana duwwaadhaan miti. Fakkeenyaaf namatu hojjetee faya mataa caba namni. Ani amma abbaan fedhe isa hojjetu haa dhiisuu of eeggachuudha kan barbaachisu. Kan isin dhibu yeroo darbes dubbadheera. Waggaa 40 amma HIV AIDSiin erga dhufe. Eenyutu hojjetee mataa wal cabsanan? Eenyutu hojjetee Ameerikaatu hojjetee warra gurraachatu hojjetee isaan immoo sanarraa dhufee amma waa'een isaa public health issue guddaa miti. Hojjete namni isa hojjetu, seexanni isa fidu, bineensis gara namaatti fidu,
namni si waan yaa godhu innama rakkina uummataa miti amma. Uummata amma qilleensa gashatu kana akkamittiin qilleensa qulqulluu of eeggate tokko liccisiifachuu danda'a. Akkamittiin maatii koo eeguu danda'a. Akkamittiin ofii koo eeguu danda'a. Yoo nama ka'ee gara booddeetti itti dhufna yoo nama ka'ee poozitiivii ta'ee yookaan na keessatti argame ofii koofis maatii koofis ollaa koofis namoota wajjin hojjedhus akkamittiin eeggadha. Akkamittiin qilleensa isaaniin bakka lamin yookaan hin tamsa'in akkamittiin hafuura baafadhaadha malee dibaati kuni baay'ee isaa hakiimonni akka amma qulqulleessanii nutti himuu danda'u. Inshuraansii isaa mana kiimii keenya nutti himuu danda'a. Eenyu akka hojjete immoo eenyusaa akka dhufe immoo inni ammaaf rakkina keenya miti riisarchii godhanii bira ga'anii nuun ga'u HIV nu waggaa 40 hin baramne akkamittiin akkan hojjetame yookaan immoo namatti hojjeteef akkasumatti dhufeef seexana fideef maaltu fidee isaayyuu waggaa 40 irratti wal dhahaa turre saabiteef sabi keenya of eeggannaa ammarra deebi'anii hakiimonni jedhaa jiran. Isa of eeggannaa sana irratti baay'ee xiyyeeffachuun baay'ee gaariidha jedhee yaada. Fayyaa ta'e kanumaan ammaaf. Tole galatoome luba Fiqiruu. Akkuma dubbanne gaafa sa'aatiin keenya deemeera sa'aatii 1 fi daqiiqaa 23 irra jirra. Egaan akkuma dubbatame egaa talaalliin na dhufu iyyuu malee abdiin na jiraatu iyyuu malee talaalliin immoo dhufe jennee waan silaa gochuu mallu sana dhiisuu hin qabnu jechuudha. Nuti waan goonutu jira, waan gochuu dandeenyutu jira, waan gochuu hin dandeenyutu immoo jira. Waan gochuu dandeenyu maal inni of eeggannoo barbaachisu proven akka Dr. Hamaalotee dubbate haguuggii fuulaa gaachana fuulaa kana kaachuun harka dhiqachuun saanitaayizeritti gargaaramuun namarraa fagaachuun already beekamaadha jechuudha. Kun amma kaalcharii keenya ta'ee jira jechuudha. Itti fufuu qaba jechuudha. Yooma talaalliin kun dhufeyyuu kun dhibee kana paandemikii balaa kana namarraa itti hambisuu hin danda'u. Maaliif in the long termidha jechuudha. Maaliif namni tokko dhibee kanaanii qorichi kun yookaan talaalliin kun yoo fudhatanii dhibee kana ammam namarraa ittisaa yeroo ammamii namarraa ittisaa lammata immoo waan adda addaa gaaffii baay'eetu jira jechuudha. Emergency authorization yeroo jennu qorichi kun hayyamu mammaaf malee rakkinni yoo jiraate FDA yookaan mootummaan biyya kanaa dhaabsisuu danda'a jechuudha. Kanaaf talaalli qofaa irratti fookasii goonee waan gochuu mallu gochuun nurra hin jiru jechuudha. Mee gara obbo Himaane gara kennu sa'aatiin keenyas waan deemaa jiruuf jecha gaaffiin amantooti dhiyeessanii tokko tokkoon dafnee yoo irra kunne asii anis Dr. Maanuweelis Lubi Fiqiruunis daddafnee gaggabaabsinee yoo dabee onni goone gaarii natti fakkaata. Sa'aatiin keenyas waan deemee fi gaaffii jiru kana gaggabaabsinee deebiisaas gabaabsinee itti fufne gaarii natti fakkaata. Baay'ee fayyaa ta'a. Gaaffiin jijjiiranii baay'een isaanii really addressed ta'aniiru. Baay'ee fayyaa ta'an isiniin jedha. Inni guddaan amma talaalliin kun dhufaa jira jedhamee akka namni of hin dagannee fi hubachiisi bal'aan kennameera. Talaalliin kun qophaa'u irraa kan hafe namoota bira ga'uudhaaf uummata biyya kana keessa jiru hundumaa bira ga'uudhaaf hamma juunitti maybe isarrayyuu darbuu danda'a inni jedhu kun hubannoo bal'aa qabaachuu qaba. Namni keenya kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Talaalliin dhufaa jira qoricha argameera jedhamee akka namni of hin daganne godhaa jechuudha. Inni kun yeroo dhukkubni kun baay'ee bal'achaa jiru keessatti kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni lammaffaan immoo namoonni talaalliidhuma qophaa'aa jiru kanarratti yoo akka shakkii babal'aan jiru kaastanii dubbattaniittu keessumaayyuu dhimma amantii wajjin illee wal qabsiisuudhaan talaalliin kun waa'ee lakkoofsa 666 wajjin illee wal qabataa. Chiippii dhala namaa keessa gashuudhaan namoota kontiroolii gochuu barbaadu. Wantoota kana jijjedhan wantoota kana fakkaatan namoota kan dogoggorsan wanti baay'een kaka'anii namoota gidduutti akka namni illee talaallii kana hin fudhannee fi yaada garaagaraatu adeemaa. Isa kanarratti illee yaadni Dr. Amaanu'eel kennanis Lubii Fiqiruunis kan laattan amantoota keenyaa namoota laayinii kanarra jiran hundumaa baay'ee gargaara jedheetan yaada. Namni keenya wanti inni shakkuu fi biyya keenya keessatti nama tokkotu ka'ee waan barbaade hojjeta. Namni waliif hin eeggatu nyaatumallee hin bitanna yonnaa jedhanii nyaata qulqulluu arganii bitachuun rakkisaadha. Dhadhaa yommuu gurguranii
dhadhaatti muuzii itti makanii gurguruu namni miidhamaayii jedhanii waliif eeggachuu dadhabuu wanta akkasiitu mul'ata. Garuu inni kun talaalliin kuni yommuu eeyyamamu lubii fiqiruunis silaa yommuu kaasan calluma jedhee akka inni gadi hin dhiifamne sadarkaa garaa keessatti ilaalamee akka inni darbu. Fedhii nama tokko namoota muraasaa duwwaa utuu hin ta'in akka mootummaattis mootummaan itti gaafatamummaa guddaa fudhatee saayintistoonni aadaa garaa qaban hubannoo garaa qaban walitti dhufanii akka inni namoota gargaarutti malee akka nama miidhutti akka inni hin qophoofne garuu yaanni karaa garaatiin namoota keessatti ka'u kun dogoggora akka inni ta'e bal'inaan keessanitti wanta ta'eef inni guddaan isa kanarratti hubannoo akka uumamuudha silumaa kan barbaanne. Kana wajjiniin egaan amma talaallii kun yommuu kennamu sila Dr. Amaanuel kaasaniiru yeroo tokko duwwaa miti kan inni fudhatamu jedhani. Tarii namni yeroo tokko duwwaa fudhatee isa lammaffaa yoo dhiise rakkina qabaa yookaanis immoo walirraa faffageessanii fudhatu immoo guyyaa tokko guyyaa lama gidduutti kan fudhatan. Talaallii kana fudhachuudhaaf tarii dhukkubbiin side effectiin tokko hin mul'ata yonnaa ta'e akka namni hirrifannetti talaallii sana wajjin illee wal qabatee wanti namarratti mul'achuu danda'anii maal fakkaata. Talaalliin kun immoo yeroo hammamiitiif nama gargaara yeroo tokko fudhatanii jennaan isumaan ga'amoo yookaan ji'a jaatti deebisanii fudhachuu barbaachisaa yookaan waggaatti deebisanii fudhachuu barbaachisaa. Dhimmootuma kana fakkaatan irratti yonnaa yaanni nuu kenname dhumarratti yaada tokko duwwaa kaasee nutuu gara raawwachuutti adeemne gaarii natti fakkaata. Eebbifamaa. Tole galatoomii mee gaaffii nama ka'e waa'ee talaallii ilaalchisee waan tokko dubbannee asuma keessa deddeebi'aa jira. Namootnis immoo karaa feesbuukii nu hordofaa jiru gaaffii tokko gaafachaa jiru waan ta'eef mee gaaffii kana akkuma ta'etti Dr. Amaanuel achumatti nu qabiiti. Mee gaaddisaanis gaaffiin qabaa warra feesbuukii irratti haasaa jiranis warra komentii godhaa jiranii gaaffiis qaba waan ta'eef innis meetu waan gaaffii jiru kana yoo nuu fide. Gaaddisa na dhageessaa? Dhiifama warra kan biraa unmuting godhe ofii kootii immoo ofiin qabinatti fakkaata. Galatooma isiniin jechuun barbaada duraan dursee ani gaaddisaadha. Egeree miidiyaa bakka bu'eeti gaanis dhimma kana faasiliiteetii gochaa kanan jiru. Gaaffii tokkotu irra deddeebi'amee kaafamaa jira karaa sooshaal miidiyaa. Gaaffii inni tokko ijoolleen fudhachuu turre jira kan jedhudha. Gaaffii inni lammaffaa immoo namootni kana dura qabamanii COVID-19 kanarraa fayyan amma fudhachuu qabu kan jedhudha. Isumatti qabatee erga COVID-19 irraa fayyanii immoo deebi'anii qabamuu hin danda'u kan jedhudha. Kana warri mainly irra deddeebi'amanii kaafamanii gaaffiin kun immoo baay'ee ijoo waan natti fakkaataniif eetu adreesdi ta'anii jedhetan eebbifamaa. Tole gaaddisa galatoomi baay'ee waan kanas waan faasiliiteetii nu gootee bulfaadhu. Mee Dr. Amaanuel si biran dhufa waa'ee gaaffii COVID-19 warra dhibaman talaallii kana fudhatu moo gaarummaan isaa akkamiin isumaan fudhatu kan jedhudha. Lammata ijoollee fi dubartii ulfaasa ta'uu namoota warra kaaniif immoo kennamu akkasumas immoo gaaffii obbo Yemaanin sila kaasaa walitti maxxansiiti. Tarii gabaabsitee yoo nuuf himte Dr. Amaanuel. Tole ulfaadhaa gaaffii gaggaariidha kan ka'e. Isa jalqabaa waa'ee talaalliin kun yoom kennamu hammam walirraa fagaatamee kennamuutu irra jira tokko fudhatanii yoo isa tokko dhiisanoo rakkina qabaanni jedhu. Egaa jalqabaa kan deebi'uun irra ture maaliif lama ta'uun maaliif barbaachise isa jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Akkuma beekamu namni namaa dhukkuba tokkotti yeroo dhukkuba tokkotti exposed ta'u yookiin immoo dhukkubi tokko yeroo namaatti galu jalqaba maaltu ta'a namni namaa dhukkuba sana ofirraa ari'eeti ofirraa qolateeti memory cells warra jedhaman immoo yookiin immoo akkuma nama laayibireerii keessa dhaqee waa kaa'utu seeliin tokko
kan dhukkuba sana yaadatanii nanna keenya keessa jiraatu. Maaliif jiraachuun isaanii barbaachisee yeroo lammaffaa yeroo namni namaa dhukkuba sanatti exposed ta'u namni namaa suni qophaa'ee eeggachuudha. Qophaa'ee eegeetii waan sana ofirraa rukutuuf ofirraa qolachuudhaaf akka isa jalqabaatti itti dhagaa akka isa jalqabaatti rakkatu. Jalqaba hin beeku ture isa lammaffaa irratti namni isaa gatii beekuu fi isa lammaffaa irratti rakkatu. Kanaaf iyyuu talaallii isa jalqabaa yeroo fudhatu namni namaa hamma tokko waa'ee talaallii sanaa ba'a. Garuu ofirraa qolachuuf yoo Koovid-19 kun itti dhufee dhibbatti ofirraa qolachuudhaaf humna dhabachuudha. Namni tokko dhukkubsachuu danda'u. Tarii 50%, 60% irraa eeguu danda'a. Garuu akka jedhamee 90% irraa eeguudhaaf lama fudhachuun barbaachisaadha. Lamaan kun immoo hammam walirraa fagaatamee fudhatama isa jedhu innis gaaffii gaariidha. CDC'n kan inni jedhu few weeks jedha. Peeperii tokko irraa immoo 3 to 4 weeks torban 3 yookiin torban 4tti irra deebi'amee fudhatamuu qaba kan jedhudha. Kun maaliif namni namaa isa jalqabaa irratti itti qophaa'a isa lammaffaa irratti immoo akka gaariitti akka dhukkuba sana ofirraa qolatuu fi ofirraa eeggatuu fi gargaara jechuudha. Kanaafiyyuu sodaan amma jiru inni isa jalqabaa namni yeroo fudhatu tarii yoo nanna isaa caccabse, yoo nanna gube, yoo xinnoo ishee mataa bu'aasise, yoo nanna nyaate, an lammatayyuu kanatti hin deebi'u jedhee akka talaallii isa lammaffaa sana hin fudhatin akka hin hafnee fi barumsi ga'aan kennamuutu irra jira amma. Advisory Committee kan FDA amma kan isaan irratti hojjetaa jiranii talaallii kun hin hojjetamoo hin hojjetu hin ta'in barumsi ga'aan uummata biyya kanaatii fi hin kennamne namni garri tokko fudhatee lammaffaa nutti deebi'uu dhiisuu danda'a. Yoo akkas ta'e immoo dhukkuba kanarraa hamma jedhamee ofirraa eeguu dadhabama isa jedhudha kan isaan irratti hojjetaa jiran. Kanaafiyyuu lama fudhachuun barbaachisaadha. Yoo side effectii nama jedhee nanna gubaan, nanna nyaataan, mataa bowwuun wanta akkas akkasii yoo namarratti argame hamma torban tokkotti namarra turuu danda'a jedha. Kun dhukkuba miti. Qorichuma tokko akka Taayilanoolitti fudhatanii ilaaluun ni danda'ama. Yoommoo waan isaa immoo namatti caalee waan kan biraa namatti fakkaate immoo gara doktora ofiitti bilbilanii waan kana gaafachuun ni danda'ama jechuudha. Isa taanutti yeroo darbu ijoolleen fudhachuu danda'u ni jedhu gaaffii gaariidha. Ammayyuu gaaffiidha kun. Maaliif gaaffii ta'ee jira? Yeroo waa'ee talaallii kanaa qoratanii dubartii ulfaa ijoollee xixinnoodhaa fi akkasumas immoo senior citizens warra nursing home keessa jiran irratti waan kun hin ilaalamne gatii ta'ee fi kennuufiin hin danda'ama garuu more researching ongoing researching gatii jiruu fi isarratti waan hundaa'u natti fakkaata. Clear cut waan ta'e ijoolleen fudhachuu qabu amma kan jedhu hin agarreeni. Yoo warri kaan yoo argitan na sirreessuu dandeessu. Yeroo waan kana qoratanis immoo isa kanarratti sirriitti ijoollee irroolii godhanii ijoollee irratti hin hojjenne. Gaaffiin itti aanu yoo Koovid kanaanii namni tokko Koovid-19 qabame deebi'ee yoo vaaksiinii talaallii kana fudhachuu danda'an jedhu fudhachuu qaba. Maaliif namni tokko gaaffii isa taanu hojii walitti qabeen deebisa kana namni tokko riippoortiin tokko jiru namni si'a lamaffaa qabaman jiru dhukkuba kanaan. Si'a tokko qabamuuni dhukkuba kanaanii dhukkuba kanarraa nama eegu nama ittisu. Kanaafiyyuu yeroo namni tokko qabamee dhukkuba kanarraa fayyee talaallii kana si'a lamannaa fudhate dhukkuba kanarraa caalmaatti akka of eeggatu akka namni isaa dhukkuba kana caalmaatti ofirraa eeguu godha malee nama kana waan miidhu tokko iyyuu hin qabu. Kanaafiyyuu namni irra deebi'ee hin dhukkubsata nama meeqa akka ta'e riippoortii isaan qabu garuu riippoortiin jira namni si'a lamaffaa qabamee si'a lama dhukkubsatee jira Koovid-19dhaan waggaa kana keessa jechuudha ergi dhukkubi kun dhufee. Kanaafiyyuu warri dhukkuba kanaan qabamanis talaallii kana fudhachuu qabu. Warri hin qabamnes fudhachuu qabu.
Waa'ee ijoollee gara fuula duraatti hin ba'a jedheen egaa deetaa guutuu hin qabu waa'ee pediatric age irratti. Ulfaadhaa. Tole galatoome Dr. Amaanuel gaaffii baay'eetu dhufaa jira yeroos baay'ee hin qabnu waan ta'eef mee gaggabaabsinee irratti dubbachuudhaa fi gaaffii nama Facebook irratti nu dhiyaate tokko maal inni Pfizer deetaa isaa persentii 95tti maaf ol guddisee 90 kan jedhudha. Modernaan 94.5% dha. Percentage isaa irratti gaaffiidha. Gaaffii kana gabaabamatti deebisuudhaa fi akkuma beekamu yeroo talaalliidhaaf talaalliin kun yeroo qorannoon gaggeeffamu feezii sadiitu jira. Clinical trial phase 1, phase 2, phase 3 iddoo sadii jechuudha. Inni jalqabaa nama 100 gadi, inni lammataa nama 1000 gadi, inni sadaffaa immoo nama 1000 ol irratti jechuudha kan isaan qorannoo godhan. Kanaaf Pfizer egaa adjust kan inni godhee fi deetaan yeroo hundumaa information yookaan odeeffannoon qorannoo sanaa walirratti guuramu cuunfamee analyzed ta'ee kan inni dhiyaatu at a later time waan turee fi gara 95tti ol guddisaniiru gaaffii kana deebisuu danda'a. Inni kaan namni tokko COVID-19 qabamee lammata qabamuu danda'a kan jedhudha. Dr. Amaanuel irratti dubbatee natti fakkaata. Generally vaayirasiidhaan yeroo qabamanii yeroo baay'ee qaamni namaa antibaadii kan jedhamu qaama namaa kana keessatti vaayirasa kana kan ofirraa qolatu antibaadii kan jedhamu kana uumaa. Inni immoo antiboodiin kun immoo yeroo amma ture nama irraatii dhibee kana ittisa jechuudha. Kanaaf namooti ammas akkuma beekamu qorannoon kun itti fufaa jira. Garuu namooti kanaan dura deebi'anii qabaman jiru waan ta'eef of eeggannoo barbaachisu qabaachuu nama barbaachisaa jechuudha. Kanaan dura COVID-19 yoo nu qabe kana booda nu qabu jennee maaskii keenya baasuu hin qabnu jechuudha. Namarraa fagaachuu itti fufuudhuma nurra jira jechuudha. Ijoollee fi dubartii ilaalchisee already gaaffii kan deebistee jirta. Qorannoon amma ta'aa jiru kanaan dura ta'ee namoota waggaan isaanii umurii 18 oliiti. Garuu immoo dhiyoo kana modernaan waggaa 12 amma waggaa 18tti clinical trial tokko jalqabee jira. Yeroo inni dhumugaa deetaa yookaan odeeffannoo barbaachisu achirraa argachuu dandeenya. Akkasumas namooti baay'een teeksii naa gochaadha jiru gaaffii laachisee COVID-19 kun yeroo qorichi yookaan vaaksiinii talaalliin kun modernaa yookaan Pfizer irraa kan dhufu kun yeroo nama uummata bira ga'u baay'ee kana qofaa miti kan kaampanii baay'eetu irratti hojjechaa jira. AstraZeneca kan jedhamu irratti hojjechaa jiru isaanis warri kaanis baay'eedha isaan. Maaliif wal dorgommiitu jira. Garuu jalqabatti kan waan kana push line wanni keessa finish line kan geesse Pfizeridha. Amma biyya Ingiliz keessatti hiramuu jalqabeera. Namni talaallii kana fudhachuu jalqabeera jechuudha. Kanaaf egaa yeroo hiramu qorichi kun yookaan talaalliin kun yeroo namaaf kennamu yeroo baay'ee maalinni namooti kanaan dura infekshinii godhatan sun deebi'anii talaallii kana fudhatan kan jedhu gaaffiin kuni hiriyaa Dr. Fauci tokko narra dubbatamaa ture. Innis akka jedhetti irra deebi'anii ilaaluun barbaachisaa iyyuu miti. Maaliif messenger RNA waan ta'eef dhibeen kuni koronaa namatti hin fidu. Namooti kanaan dura fudhatanis itti fudhachuu danda'u. Namooti dhibamanis akkasuma kana jechuudha. Kanaaf gaaffii kana gabaabumatti kana deebisuudhaaf yaalle mee luba Fiqir Oromiyaati immoo yoo itti dabalte yoo jiraate waan gaaffii kanaaf deebii kan ta'u mee gabaabsiiti. Egaa ani waa Dr. Amaanuel bal'isee dubbateera. Isa waa'ee kan ijoollee jedhu akkuma riisarchiin namoota dadhabbii qaban ulfa ta'anii namoota baay'ee umuriin isaanii adeeme akkasiis ijoollee irratti hin hojjetamne jedha. Wanti CDC'n barreesse sanuma. Ammas waa'een talaalliin gargar fagaachuu CDC'n yeroo dhiyoo guyyaa har'aatti dubbiseera. Akkuma Dr. Amaanuel jedhe torban 3 amma torban 4 gidduutti dabalamuutu irra jira jedhee maaliif akka dabalamu immoo doktariin baay'ee lafa kaa'eera. Isa kanaaf ani wanta adda ta'e waa'ee vaaksiinii ilaallatee wanta jedhuun qabu garuu dhukkuba kana ani naqabeen fayyee akka torban 5-6 tokko dhukkufadheen fayyee akkaataan itti dhukkubi kun mana tokko keessaa nama 5 yoo qabee akka 5tti itti dhaga'ama. Akkuma qaamaatti keessumsiisa. Kanaaf kan nama tokko wanti calluma template akkasitti nama dhukkuba jedhanii hin jiru. Hakiimiin koo yeroo tokko qufaan na dhiisuu dide. Naan qufaan namni koo gaariidha garuu qufaa mun gogaa qufaa. Maallaan jedhee waa'een Koovidii wanti inni beekame waa'ee xinnoodha.
dhukkubattoota tokko keessaa kan ji'a furuu qufaa jiran jiru stiil garuu gaarii madeemu garuu qufaan dafee dhiisuu danda'a. Nama tokko immoo torban lamatti dhiisuu danda'a jedha. Waan an dubbachuu barbaadu dhumarratti ani tokkoffaani yeroo nama qabu ekspiriyaansii koo ishee kana duwwaan kenna waa'ee talaallii waannoo isaa dhiiseen yeroo nama qabu maal goona isa jedhuun gabaabsee daqiiqaa lamatti waa jechuu yaala. Tokko erga nama qabee booddee kan namatti himu mana hakiimiitu namatti hima. Abbaan suni gaayidansii wajjin nu kenna. Wanta gochuun nurra jiru waraqaa caafaniitu nutti kenna. Yoo critically ta'e namni suni admitted ta'a, intensive care galuu danda'a, waan adda addaa ta'aa fi garuu nama mana isaatti deebi'uu naasaa jirama. Namni mana isaatti deebi'u tokko gaayidansii mana hakiimiitii kennamuu sana hordofuutu irra. Itti aansee namoota dhiyootti wajjiniin ture. Namoota dhiyootti wajjiniin ture. Amma yoon har'a poozitiivii ta'e torban har'aafaa kana guyyaa 3 dura guyyaa 4 dura namoota akkam akkamii wajjiniin ture isa jedhuudhaa fi namoota sanaa informi gochuun baay'ee gaariidha. Ilaa ani koovidii poozitiivii ta'eera. Waa'ee koovidiin istiigmaa qabu bal'aadhaan yeroo biraatti deebina wanta kanatti hin deebi'ama. Istiigmaan sun eessaa dhufa isa jedhu itti deebine. Namootatti himanii fakkeenyaaf anamma poozitiiviin ta'e yeroon poozitiivii ta'u hojii hojjechaan ture. Lafa hojii koo hundumaatti nan himee namoota wajjin quunname nan himee yoo xinnaate 60% isaanii poozitiivii ta'an. Namoota baay'een isaanii jechuudha. Namoota itti himee yoo xinnaate nama 10 itti himeera taanaan namni 6 kee poozitiivii ta'e jechuudha namoota bira ture. Kanaafi kun baay'ee barbaachisaadha. Namaaf eeggachuudha. Tokkoffaan immoo cubbuudha. Nama bira oolanii ofii dhukkufatanii dhossuun namicha sana ajjeesuudha. Akka amantiitti cubbuudha isinitti hima. Namummaan akkuma namummaa namaatti gaarii miti isiniin jechuun fedha. Inni sadaffaan danger sign wanta jedhan achirra kaa'aniiru jarri. Danger signii kana beekuudha. Tasuma hafuura baafachuu dadhabuu yookaan immoo lapheen nama waraanee dhiisuu diduu yookaan pireejer wanta jedhan dhiibbaa lapheen nama dhiibuu akkasumas immoo waanuma dur namarra hin turre yooma isa joonjawoo fa'a itti kaa'amu waan akkasiifaa jira. Yoo koovidii poozitiivii taatanii waan dur hin jirre sammuun keessan akka confusion isa jedhan fa'aa ta'u waanuma dur hin jirre yoo ta'e kana alertii ta'uun baay'ee gaariidha. Yoo hidhiin namaa kun gurraacha'e fuulli namaa kun gurraacha'e oksijiinii namaa keessaatu irrataa jira jechuudha. Kanaafi danger sign waan jedhamu sana diteelii waasoon baay'ee barbaachisaa miti. Danger sign isaa guidelines sanarraa hubachuudha. Inni taanu namni qobaa jiraatu community networking qabaachuutu irra yookaan luba isaa wajjin yookaan community leaderii wajjin yookaan hakiimii isaa wajjin yookaan firoota isaa wajjin yookaan nama adda addaa wajjiniin haala isaatti himuu danda'uutu irra. Namni sun otoo hin beekin halkanii koovidiin kun danger signiin kun qabatee namichi kanaafanii ajjeesuu danda'a. Namoonni akka ittiin du'anis jiru sababii ta'ee fi of dagachuun gaarii miti. Keessumaa namoonni qobaa jiraatanii jedha. Inni sun baay'ee barbaachisaadha. Inni itti aanu immoo wanta namaa kennanii hakiimiin kana fudhadhu jedhanii hordofanii fudhachuudha. Remedii adda addaa traditionally wanta goonu adda addaarra wanta sana hordofuunis baay'ee gaariidha itti dabalanii jedhee yaada. Lammata namni dhukkubfate tokko adaraa kottu raayidii naa kenneedha. Gara laafinaan isa ta'u maal jedheen didaan isa ta'u raayidii namaa kennuu dandeenya. Abbaan barbaade haa ta'u maa itti beeka anoo jedhanii huberii waammatanii cal jedhanii ittiin adeemuunis cubbuudha otuu qabaatanii waan akkasii kana raayidii kennuu huberii kana dhufaa dhufee na fuudhee sokkoo jedhanii huberii anas yaabbachuun abbaa sanas miidhuu ta'a. Kanaafi waan akkasii eeggachuun baay'ee gaariidha. Garuu uummata keenya keessatti dhukkuba kana anumti mataan koo na dhukkubee ture nan fayyee jedhee Facebook irratti yeroo naasoo attumatti akkasitti namoonni na lolan iyyuu jiru. Namoonni luba taatettamitti maaliif dhukkufatte jedhanii ergasii xinnoo shakkan iyyuu jiru. Kanaafi inni kuni istiigmaan kun maaliif taasa jedhu bal'inaan iyyuu itti deebine hakiimota keenya wajjiniinis namoota dhimma uummataa wajjin olii gadi wanta uummataa kana wannoo ta'anii wajjiniinis bal'inaan maaf wal dhossina maaf wal balleessina adaraa namatti na jalaan himin malee ani koovidiin na qabeera jedhanii akka lubaatti kan natti himatan jiru. Namatti naan himin sababii jedhaniif dhuguman hin himu. Sababiin isaa confidentialidha. Wanti fayyaa'e wanta nama miidhuun qabu kun wanta yookaan ejja dhaqanii yookaan waa hanna dhaqanii nama qabu miti. Qilleensa hafuura namni baafatu hundumtuu qabamuu danda'a. Sababii kanaafi istiigmaan kun seenaa keenya wajjinis wal qabataadha. Dhukkuba daddarbaa hin dhoksanan. Namni tokko fanxoo dhukkufateedhu isan waggaa 40 dura dhukkufatee namichi tokko bar tokko dhukkuba dhiiraa qabee ture jedhanii taasifamni torban lamatti fayyee waggaa 40 irratti taasifama garuu dhukkuba daddarbaa namni ni matu. Rakkina kana qabna. Rakkina kana gadi boggonnee akkamitti himanne irraa fayyina akkamitti himanne immoo nama dabraa dhukkuba kanarraa baraarrasa jedhu gadi fageessinee jaalalaan
wal hubachiisuun, wal qabachiisuun baay'ee barbaachisaadha jedha. Wanta kanatti Dr. Masfiin akkasumas Dr. Amaanuel Yemaaneenis wanti kun waan akka itti gadhiifamu miti dubbii kanatti hin deebina. Namoonnis gaaffii bal'aa qabu asirraa amma gaaffii dubbisaan ture. Kanaaf Waaqayyo sinaa eebbisu isaarraa kan nagaa kanuma yeroo deemera saabii ta'ee fi goola buutta adeemna jedhee yaada. Tole baay'ee galatoome Luba Fiqiruu akka gaariitti dubbatte I am very impressed kun waan ati amma nutti himte kun gootummaadha. Namni baay'een hin dubbatu it is okay dhukkubii dhukkufachuun namni hundumtuu waan preventive strategy baay'ee utuu gargaaramu isa qabuu danda'a. Yoo qabame garuu maatii isaas namoota warra wajjin hojjetus akka miinee fi dafee dubbachuun barbaachisaadha jechuudha. Dhibee ofii immoo nama hundumaatti himatu miti. Nama hundumaatti himu miti. Confidentialidha. Garuu namoota waan dhimmi kun isaan ilaallatu namoota bira dhaqanii kanaan dura exposure lafa jirutti akka gaariitti waan nutti himte waan yaada kana nuuf fiddee fi waan hiruu dandeesse baay'ee galatoomii dhugaan siin jedha baay'een gammade yeroo ati jalqabaa waan kana gadi baastee dubbatte baay'ee natti tole. Kanaaf gara fuulduraatti fufna gaaffiin nama baay'eedha.